المساجد جبيسة لا إنسنا سبب ليسا نجيا لمركا إريك ميداني جلي خبشاني من سرانياني من سرانياني dubbi afamti walla lannuti khofle bekhan nufure otolle ulenjabe khanabba gadan jabu otolle ulenjabe khanabba gadan jabu beka irrafunna male garam fayanum kabu otolle ulenjabe khanabba gadan jabu otolle ulenjabe khanabba gadan jabu beka irrafunna male senan hiye sankabu تكنقل مساجد جبيسة لا إنسنا سبب ليسا لا إنسنا سبب ليسا لا إنسنا سبب ليسا Welcome back. Aganagaan deebitan, aganagaan dhuftan. Kun podcastii Ilma Hormaati. Hayyee hordoftoota podcastii Ilma Hormaa irra deebi'een baganagaan dhuftan, baganagaan deebitan isiniin jedha. Akkam jirtu jajjabaattu. Egaa abdiin qabaa qophii kurfiilee jaalnagaree waliin amma dura dabarsine marti keessanuu daawwattaniittu qalbeeffattaniittu jedheen abdadhaa. Hadha immoo bakka yeroo dabre irraa dhaabne irraa kaasne egaa seensa irratti jaalnagariin haala biyyattii sanaa haala addunyaa qabsoo gaggeeffamaa ture haala dinagdee hariiroo dhihaa bahaa kan ture ummatoota gabrummaa jala turan keessaa decolonization gabrummaa warra Awurooppaa jalaa ba'uuf tattaaffii isaan godhan biyya keenya keessatti ideoloojiin mul'anni garaagaraa biyya alaarraa dhufan barattoonni beektoonni namni adda addaa gaa sirna sana jijjiiruudhaaf bifa hedduutiin tattaaffii godhamaa ture akka seensaatti bal'inaan nu ibsee ture. Hadha immoo as dhiheenyaan uummanni Oromoo haala hamaa keessa jiraataa ture sana haayyee jedhee fudhatee jala ciise moo lakkii jedhee diddaa agarsiisuu jalqabe ka jedhurraa bal'inaan nuun qoddachuuf jiraataa kana egaa bakkuma jirtanutti marti keessanuu qalbii guutuun akka nu waliin turtan kabajaan isin affeera. Jaalnagarii baganagaan deebite. Galatoomii abbaa giddii ammas irra deddeebi'ee ilmaan Oromaa galatoomaa carraa kana naa kennu keessanii fi mata duree har'aa irratti osoo
hin seenin waan yeroo darbe dubbanne irraa waan keessumaa karaa barnootaatiin afaan Amaariffaa akka dagaagu gochuutiin afaan keenya dhabamsiisuudhaaf yaalii godhaman aadaanii Amaaraa aadaa Itoophiyaa Amaaraa yookiin Itoophiyaa dagaagee aadaan keenya akka badu gochuu keessatti waan tuttuqnetu jira. Maqaa garaagaraa nutti moggaasuudhaan maqaa garaagaraa nutti moggaasan kana immoo hamilee keenya cabsanii dehumanizing godhanii akkamittiin akka sirni suni tooftaa ifa ta'ee fi ifa hin taaneen nu dhabamsiisuuf yookiin total assimilationidhaaf deemaa turan kakaasnee dubbannee turre. Sana keessatti tokko addaan nu qoqqooduun tooftaa isaanii yookiin immoo tuulii isaanii wippanii isaanii isa cimaadha. Sana keessa akkaataa isaanii bifa sirna koloneeffataatiin riijenii kanallee addaan babaasanii turanii kakaasnee turre. Achirratti kan waan xiqqoo jala muree ibsuu narra ture tokko kan dagatame akkamittiin akka isaanii riijenii addaan babaasan mataansaa total assimilationii yookiin immoo Oromoon yookiin sabootiin garaagaraa sabummaadhaan osoo hin ta'in kutaa sanaan akka of waaman gochuudha. Fakkeenyaaf kutaaleen jijjiiran yoo Shawaa fudhanne Shawaa keessa Amaara jira, Guraagee jira, Sidaamaa saboota garaagaraatu jira. Harargee keessa yoo fudhanne akkasi. Wallaggaa yoo fudhanne akkasi. Even Kafaa kan jedhamu yoo fudhanne akkasi. Kanaaf suni akkuma maqaa gaallaa jedhu sana yookiin akka addaan qoqqooduudhaaf akka Oromummaa keenyaatti yookiin immoo akka sabootiin gara biraas sabummaan isaanii sun akka hin kaane hamma har'aatti illee kan meeshaa isaanii itti dhimma ba'anii namni keenya naannoo isaan nuu moggaasan sanaan of waama. Wallagga ofiin jedhaa, Jimmaa ofiin jedhaa, Shawaa ofiin jedhaa. Naannoo sana keessatti sabootaaf garaagaraatu jiraata. Even yeroo warri Xaaliyaanii dhufanii maqaadhuma saba sanaatiin itti riijenii garaagaraa kana addaan babaasanii tinaa ta'aa turan. Kana namatti gochuu barbaadeetanii sunis tooftaa isaan addaan nu qoqqoodanii walitti nu buusanii bittaa isaanii yookiin immoo assimileeshinii isaanii fulfiil gochuun tinaa ta'anidha. Yeroo tooppikii keenya gararraatti waa'ee muuvimentii Oromooti riili. Waa'ee sochiin Oromoo yeroo Oromoon garbummaa ameen jedhee itti fudhate hin jiru. Yeroo garaagaraatti namoonni even meeshaadhaan illee ba'anii yerootti isaan mormaa turantu ture. Yeroo isaan itti koortiitti mormantu ture. Karaa garaagaraatiin bifa garagaraatiin mormaa ture. Ani dhaloota 60mootaa hoggaanan jedhu dhalooti 60mootaa suni eenyu fa'i? Maal godhani? Why was it different? Yookiin maaliifiti dhalooti suni wanti isaan godhan yookiin immoo hojiin isaanii maaliif adda ta'a kan jedhu ilaaluudhaan yaala. Maaliif dhalooti suni total assimilation isaan itti adeemaa turan biyya afaan tokko biyya neeshinii tokko
direction isaanitti buildii godhaa turanii warra reversii godheedha. Warra reversii godhe. Warra reversii godhee dammaqee karoora qabsoo uummata Oromootii fi bifa gurmaa'een karaa garaagaraatiin dhalooti sun godhe. So dhalooti sun eenyu fa'i yoo jennee ilaaluu yaalla. Tokko sochii Maccaaf Tuulamaa, sochii Baalee, sochii Arfan Qalloo, sochii karaa biyya alaatiin godhamaa ture. Isaan kana ilaaluu yaalla. Namoota kana individually illee warra waan kana maalirraa ka'anii akka isaanii kana godhanii bal'inaan yeroo gabaabaa kana keessatti ilaaluu hin danda'amu. Garuu tuttuquudhumaa fi warri Maccaaf Tuulamaa kun eenyu fa'ii kan jedhu kitaabnis barreeffameera. Namooti maqaan isaanii dhadhaaman jira. Namoota kana hammanan beeku. Hamman jechuun namoota yookiin personaalii isaan beeku yookiin ijoollee isaanii beeku. Waan tokko maqaa dha'uun barbaada. Tokko waa'ee Jeneraal Taaddasaa namni wallaalan jiru. Waa'ee Jeneraal Taaddasaa namni wallaalan jiru. Karaa kootiin yeroo isaanii Jeneraal Taaddasaanii yaalii isaanii sirna sana jijjiiruuf godhani. Kun isaanii fi jeneraalonni gara biraa warri humna ittisa biyya sanaa humna yookiin immoo sektarii waraanaa mootummichaa keessa warri tutturanii sirna sana jijjiiruudhaaf yaalii isaan godhani. Sun waan beekamaadha. Ani isaanii sana godhanii fedhii hin goone yaadi isaanii yookiin immoo sana asittis yeroo qabsoonni egaa akkuma beekamu isaan kan qabsoo Oromoo karaa dhuunfaatiin yookiin immoo individuaalii bakka garaagaraatti yookiin immoo gosaan godhamaa ture sana bifa ijaarame tokkoon mirga ofiitiif falmachuu qabsoo Oromoo sadarkaa sanatti kan isaanii guddisan Maccaaf Tuulamaanii yeroo dhumaa calqabee jedhe akka Maradaajaa Maayibar bifa kanaan calqabe garuu bifa isaa jijjiire. Bifa politikaal ta'u fedhiin isaanii uummata Oromoo walitti fiduu. Majammara yaadatee burruusaa Oromoo keessaa Oromoo Coobii keessaa yaadatee burruusaa raas goobana maqaa isaatiin naa dhaabaa jedhee tan kana dhatu hin jedhu anayyuu na qabanii na hidhaniiti. Manni tamaarii kunis maqaa malee hafee lafti kunan kooti mana tamaarii kanaaf karaa jalduu kanaaf kanaafan hidhame hin beektu sinin numtu maabara Maccaaf Tuulamaa dhaabee majammaraa dhimaatii han jammarre jeneraal Jaagamaa halaafii gooneeti waraqanni kun waan seexaa duubeetti xaafameetu mana kiyyaa argame amma. Jeneraal Jaagamaan halaafii ta'anii karaa kan akka hojjechiisan oolon kam irraa maginda baratitti halaafii ta'ee akka hojjetu ani abaalii keessatti ta'ee tan Dajjaamaa Mangistuu faa, Dajjaamaa Zawudee Xila'uun faa, Dajjaamaa Kidaana Maaram faa, Dajjaamaa Shinquu Sillaasee faa baalii godhee Sidaama Oromootu hin jedhin utuu layyee ixaa. Odaa nabi hin jedhaniin dhaabbate. Kun maatamni keenya hundumtuu kan ittiin hojjennu hundumtuu isaa. Nu warasani. Wanta hojjennu hundumtuu kana waraqanni kun immoo seexaa duubeettan xaafe.
qabanna hoo jedhe nuti gazzaba keenya baafnee karaa makiinaa hojjisiifnaa jedhe. Tokkos immoo jira hiyootiidhaanu jira. Innis eenyu? Hayilamaariyaam Goobanaati akkana jedhanii malsiinaa deebisan. Kaasaa kanaa ilmaariyaa Hayilamaariyaam Goobanaa asii tamaaree baheetti karaa jaltuu hojjetee haqa siin ga'e ilma Hayilamaariyaam Goobanaa. Faayidaa tokkicha iyyuu qabdan hin baddu. Hin baddu hoo faayidaa qabaachuu baattan, hoo wal beekuu baattan, yoo wal goomattan, hoo tokko taatan malee. Adaraa keessa nanan isin kana dubbiin koo baay'eedha dandeen dhumta namni dubbatu baay'eetu jira. Taraan namaa dhiisa hadaraan isin hin jedhaa ulfaadhaa waan na dhaggeeffattaniif. Baay'ee akka dhaggeeffattan. Dhiifa manaa godha. Hayilamaariyaam Gammadaa han maabara kana asiin gahe Hayilamaariyaam Gammadaa kan jedhan. Waannaa tsaafii ta'ee maccaa fi tuulama walitti moggaasee hankanuun dhumaatiin ga'e Hayilamaariyaam Gammadaa hin du'e obboleessi keenya nu keessaa isaanis tsalootiin goonee fi tsalootii goonaa fi booda macarrashaa irratti ilma Adaan kunoo ilma Hayilamaariyaam Gammadaati inni hin du'e hidhamnee wajjin hin lotu eenyu du'e. Garuu indiviijuwaalii namoota sana keessaa kan inni beeku isaanii yeroo isaaniin dargiin rashanu isaanii fi koloneel Haayiluu yeroo rashanu anii fi hiriyaan kiyya tokko Fiqiruu Kabbadaa jedhama. Duula Edgad Baratii sana Dadar bakka jedhamu turre Harar. Duula sana keessatti namoonni duula sanatti itti gaafatamuun barsiisota keessaa nama tokko militari keessaa immoo nama tokko ture. Barsiisaa keessaa namni bakka sana ture Profeesar Mahammad itti gaafatamaa keenya ture. Amma nama security gaa keessa facaasaniiti kan isaanii duula sanatti barattoota erganii nama security tokko ture. Osoodhuma mana nama tokko teenyee egaa aadaa barcaatu jira baha. Osoodhuma teenyee waa'eedhuma duulaa fa'i kan haasofnu bakka sanatti bakka warri ormaa argamanitti osoo teenyee haasofnu namittiin securitiin sun reediyoo irraa fiyaloo xaxee sirbama. Yeroo dhaggeeffannu Jeneraal Taaddasaa fi Haayiluu Mallas Taklee kan tanaa ture kan Uuzwaa editarii kan turedha. Isaa fi Razanee kan jedhamu tokko immoo barsiisaadha innis Tigireedha. Isaaniin rashanan jedhamee yeroo dubbatu naanee hoggaan tinaa taanu namichi sun maal jedha? Issey daggaa dhagee jedha. Amma achitti mana egaa nama keenyaati kan teenyu achitti waa gochuudhaafis nama sanarratti rakkinni dhufuu danda'a kan jedhuudhaani amma alatti namitti kanaa tumuudhaaf ijoollee warri bahaas ijoollee dhalootaan naannoo sanaa hedduutu jira. Yeroo yaalii goonee turre achi Profeesar Mahammad nu dhufe. Dhuguma isattis rakkina fiduu danda'a. Taatee akkasii ho'aa Jeneraal Taaddasaa irratti ammas poolitikaa iskuulii keessattis dibeetiitu ture yeroo hunda. Dibeetiitu ture maqaa xabbaab jedhudha kan isaan nu kennani. Waa'een Jeneraalii Taaddasaa fa'aa ka'ee xabbaabidha kan jedhus Oromoodha. Xabbaabidha kan jedhee achitti moggotu amma achitti uleedhaan qaamaan hamma warra kututti geenye turre. Ibraahimis achi ture. Ibraahim Qaasim abbaa biyyaa.
So waa'ee isaanii kana nan beeku. Gara biraa yoo akkasumattiin isaan ilaalte warra agartee abbootii amantii fa'aa jira warra akka Gees Guddinaa fa'aa warra akka Adamsaaddoo keessumaa abbootii namootiin Meeccaaf Tuulamaa keessa turan suni warri gara bahaa spiritual qaba intinaan isaanii involvementiin isaanii spiritual hoogganansiin jedhu isa sirni sun akka ittiin dehumanize godhee akka nama ani mirga waaqayyoo naaf kenne akkamittiiniti namni foonii mirga koo sarba kan jedhu. Kana yeroo hunda luba guddinaanii nutti dubbataa turanii. Gara biraa kanan beeku luba guddinaanii isaan egaa warra hidhaa yeroo sanaarraayis baraaramanii jedhanidha. Lubi guddinaan karaa garaagaraatiin muuvumentii laf jala yeroo sana godhamaa ture keessa erga dirreettis immoo qabsoon hidhannoo calqabame baakboonii nama turanidha. Sochii magaalaa keessatti ta'aa ture keessatti tokko really xiyyeeffannaan isaanii Oromoo wal barsiisuudha. Oromoo walitti fiduudha. Piroojeektii Makkaana Yesuus sana keessatti Oromoo naannoo garaagaraa haayirii gochuudhaanii isa tokko isa riijenii tokko riijenii gara biraatti erguudhaan isa riijenii sanaa immoo riijenii kan biraatti erguudhaan akka ittiin akka Oromoon wal baratu godhaa turan. Even karaa qopheelee tokko fa'aa ture. Qopheelee fakkeenyaa fi spiritual fakkaata. Keessumaa Bishooftuutti Evangelical College ture. Evangelical College sana keessatti qophee waggaatti agartee yeroo history Oromoo naannoo garaagaraa kana walitti achitti fidu barattoota. Amma nuti yeroo sana wingeetirraa isin deemnaa yeroo boqonnaati yeroo bireekiitii biyyatti hin deebinu Arsiirraa Kuyyeeraarraa dhufu naannoo gara biraarraa Oromoo duwwaa miti. Warra sabaaf sablammoota kibbaa kanallee achirratti argamanii waan amantiitis laakka wal ga'anii garuu aadaa garaagaraa barattoota kanaa yookiin Oromoo naannoo garaagaraa kana wal barsiisuudhaan piroojeektii akkas ifaatu qabaataa turanii. Fakkeenyaaf yeroo bariisaa kanallee akka calqabamu afaan Oromootiin barruun akka calqabamu faayinaanshaali isaantu baakii godhaa ture. Even qubee kuni akka irratti hojjetamu nama Mitikkuu Tarfaasaa jedhamu tokko biyya keessaa faayinaansii godhanii biyya Jarmaniitti Haayilee wajjiniin akka piroojeektii sanarratti hojjetu godhaa turanii. Faayinaanshaali isaantu baakii godhaa ture. Baaroon koordineetii godhaa ture yoo ta'e illee gara biraa namootiin baay'een aktiivistoonni yookiin immoo barattoonni yeroo sana yeroo hunda orienteeshinii kennuufii turan. Oofisiin isaanii tokko bakka baay'ee istiraateejikiidha. 5 kiiloodha. Vaarsitii jedhamu tokkotu jira. Always isaan oofisii isaanii fooqii irraa gadi dhufanii achitti nuti warri barattoonni immoo warri yuunivarsiitii keessa baratanis haayiskuulii keessa baratanis achi dhufu. Achitti ijoollee buna kajeellaa dhuftanii fa'aa jedhaniitu taa'anii nu gorsanii oriyentii nu godhanii meeshee kana immoo waan basiitti fudhatan jedhanii waa kiisii keessa nu kakkaanii akkasittiin deemaa ture.
waa'ee karaa namootiin hedduun yookiin immoo yuuziin yeroo sanaa warri dirreetti bobba'aa turanii dirreetti bileesingii isaaniitiin geggeessaadha turanii. Hamma keessumaa gara ijoollee isin deemaa ani asumaanii hammani lubbuun na keessa jirtutti waanan godhu godhee kontribuutii godha malee sichi dirree sana dhaqee tocha'uu hin danda'u faa jedhaa turan. Akka muuvmentiidhuma barattoota keessatti karaa garaagaraatiin godhamaa ture. Sana hundumaa isaani kan baakee godhaa ture kan adda bilisummaa Oromoo qofaa osoo ta'in sana alatti kan jirus. Kan biraa isaan maddii risoorsii yeroo erguma Baaroon faanis hooggansi gara dirreetti deeme asiis maddi risoorsii karaa isaanii ture. Ofuma isaaniitiyyuu mana isaanii gurguranii yuunitiitti galanii ijoolleenis biraa deddeetteetti isa irraa hafe yuunitii bitatanii isa irraa hafe qabsoo bilisummaa Oromootiif gumaachaa turanii. Isaan yeroo sana keessatti muuvmentii akkuma yeroo darbe kaasee jedhe Sitoolee kan jedhamu tokko jira. Nikneemiin isaanii Sitoolee jedhamaa ture. Isaan egaa akkamittiin bifa isaanitti wareegamanii in fact bifa isaanitti wareegaman illee akkaataa itti Baaroon faan dirree deemanii akkaataa isaanitti security kaamuflaajii godhanii akkaataa isaan itti deeman suni bifa securitiin sanarraa akkamittiin itti nu jalaa miliqe kan jedhu intinaadha qabdi. So bifuma akkasii tokkoon duraan fuudhanii hidhanii mana hidhaatii baasanii intala isaanii ishee xiqqoo tokko wajjin hidhanii ammas Naamaat kan jedhamu tokko karaa alaa irratti kan hojjetaa turte. Isheen Ministry of Foreign Affairs keessa hojjetaa turte. Ishee wajjiniin hidhanii booda Naamaat kanaaf intala isaanii sana hiriyaan isaanii Shamsuddin Abdoo jedhamu tokko akka baasu godhanii akka isaan wabiidhaanii ijoollee kanan na baasis jedhanii ijoollettiin hin baatee isaan ni hambisanii booda gallakkisanii. Haa ta'u malee gallakkisanii osoo hin turiniti yeroo isaan cheerchii ba'anii gara manaatti deemanii dhufanii kidnaap godhanii haadha warraa isaanii Aadde Tsahaay bakka tokkotti darbatanii jaarsa akkasittiin dhabamsiisan. Haati warraa isaaniis booda of course hidhamanii isaanis waggaa gara 10tiif mana hidhaa turaniiti kan isaan hiikamanii. Waa'een luba guddinaa akkasittan beeka. Gara biraanii kan isaan keessaa beeku Zawugee Booji'aati. Isaan founders jedhaman keessaa Zawugee Booji'aa nama naannoo dhaloota naannoo sanaati. Isaan jaarsa kana isaan hin beeku, ijoollee isaanii hin beeku. Ijoolleen isaanii isaan Finfinnee keessatti guddatan ijoolleen isaanii. Ijoolleen isaanii hundumtuu afaan Oromoo dubbatu. Chaalenjii guddaadha yeroo sana keessatti ijoolleen ofii mana keessatti afaanicha dubbachuun yeroo gadi ba'anii jedhanis afaan Oromoo dubbachuuni chaalenjii guddaa ture. Mucaan isaanii inni hangafaa Ayyalee Zawugee jedhamaa wajjiniin mana hidhaa turre biyya Sumaaleetti wajjiniin
concentration campii mana hidhaa akkasiin turre galaasaanis galaasaa wajjin kan isaan ba'anii. Ayyaleen abbayeensaa obboleessaa xiqqaa tokko wajjin garuma naannoo dhaloota isaaniitti ba'anii achi reediyoo irraa akka tarkaanfii irratti fudhatame kan jedhu achitti dhageenye. Ayyaleenis bakka sanatti dhaga'e. Booda achumatti jajjabeessine maal jenne deebi'ee Ayyaleen erga deebi'ee dirqama ijaarsa keessatti fudhatee poolitikaa iskuulii barsiisaa ture. Kan biraa obboleessa isa xiqqaan tokko bahatti na bira ture. Na biratti naannoo Dirree Dawaatti dirqama fudhatee hojjetaa ture. Jechuun qabsoo kana keessatti qooda fudhataa ture. Amma ilmi isaanii inni tokko yaada isaa booji'aa amma baay'ee aktiiviidha nama artistii miidiyaa kanarraa sooshaal miidiyaa kanarratti mul'ata. Ammallee oromummaa isaatiin namni kaayyoo abbaa isaa sana fudhatee itti cichee jirudha. Kan biraa Meeccaaf Tuulamaa yeroo bittinnaa jedhu miseensota isaanii tokko warra mana hidhaa turan jiru. Warra mana hidhaa turan keessaa jeneraal faa wajjiniin warri mana hidhaa turanii tokko Booruu Lammeessaa Booruuti. Lammeessaa Booruu intalli isaa tokko Noorweey akkas jirti. Lammeessaan bara sana jeneraal Taaddasaan Faan yeroo hidhamanii waggaa 5 hidhamee bahe. Inni Faaxinoo Daraashii keessa ture. Jeneraal Taaddasaan Faan ajajaa isaa turanii warra dirqama fudhatanii kudeetaa sana keessatti involvii godhanidha. Waggaa 5 hidhamee bahee erga hidhamee bahees qabsoo sochii adda bilisummaa Oromoo tiin geggeeffamaa ture keessatti dirqama garaagaraa fudhatee hojjetaa ture. Bara 80 sana immoo hidhamee waggaa 10 mana hidhaa ture. Mana hidhaati yeroo bahees yeroo 91-92 sana dirqama achitti waajjira Gullallee ture sana keessatti dirqama fudhatee nama hojjetaa turedha. Booda yeroo chaartarii keessaa adda bilisummaa Oromoo ba'u gara Dambidolloo sana ture. Sana booda wayyaaneen qabdee akkuma Nadhii Gammadaa fa'aa bakka inni bu'e hin beekamu. Gara biraan nama Lammaa Warqee jedhamu tokkodha. Innis dhalootaan namuma naannoo Sandaafaati. Garuu inni egaa namoonni naannoo sana turaniiru. Naannoo gara biraa hundumaarraa warra naannoo sana Finfinneedhaaf naannoo Finfinnee turetu waan garti sirni suni nama keenya irratti hojjetu ba'aasa peeniisa warri dandamatanii sanas ofirraa faccisaa turanii gara caaluu isaanii. So Lammaan kuni bara Meeccaaf Tuulamaa muuvimentii sana keessatti waggaa 5 hidhame. Waggaa 5 hidhamee mana hidhaatii bahee innis akkuma Lammeessaa Booruu dirqama sochiidhuma naannoo sana keessatti naannoo qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti qooda fudhataa ture.
innis 1980 hidhamee gara waggaa 10tiif mana ture ba'e. Yeroo 1991 sana inni dirqama waa hojjettoota naannoo sana turani ijaaruu irratti bobba'ee osoo ijaaraa jiru bakka inni bu'ame hin beekamne keessatti akka wareegame yookiin immoo maal akka isarratti raawwatame hin beekamne. Bara Hayila Sillaasee waggaa 5 hidhame, bara Dargii waggaa 10 hidhame, bara Wayyaanee ni dhabamsiisanii jara kana lamaan. Gara biraa kan isaan kun maqaan isaanii hin ka'u kana jedhee tan kaasa. Warra kaanii baay'ee isaanii maqaan isaaniis hin dhaamaa kitaaba barreeffamu keessattis hin kaka'u. Kana gara biraan Ahmed Bunaati. Ahmed Bunaa yeroo sana inni barreessaa Arsii koree Arsii ture Meeccaaf Tuulamaa keessatti. Ahmed Bunaa sana asii sochii egaa agartee erga hooggantooti Meeccaaf Tuulamaa hidhamanii warri wareegamanii isaan kaanis warra akka Jeneraal Taaddasaa fa'aa Gizootitti ergamanii booda sochiin maadheeleen bakka garaagaraatti dhaabbataa turanii sana itti dhufna. Ahmed Bunaa baha Oromiyaatti maadheelee turan keessaa Abdii Qophee fa'aa Daawud namoota jedhamanii Adamaa namoota jedhamanii jara kanaa wajjin maadhee bahaa sana keessa turan warra gara biraas warra akka Daawud jedhamu turaniiru. Maadheelee gara bahaa sana keessatti magaalaa keessatti ijaaramaa turan keessatti qooda fudhataadha ture. Ammas immoo karaadhuma sana hariiroo karaa biyya Sumaalee kana keessatti hojii hojjetamaa turan sanarrattis bobba'ee hojjetaadha ture. Yeroo Dargiin kufee Hizbi Dirjitiin kan jedhamu Hizbi Dirjitiin sun yeroo dhaabbatee jedhu Arsii keessatti ramadamee xiichootti itti gaafatamaa Hizbi Dirjitii xiichoo ture. Yeroo sana keessatti waa'ee Hizbi Dirjitii boodatti dhufna. Hizbi Dirjitii isuma calqabaa sana keessatti gararraadhaa ka'ee hamma itti gaafatamaa naannootii ka'ee hamma waradaatti miseensotuma adda bilisummaa Oromootu opereetii godhaa ture. Kana kabarii isaatiin of course kan isaan godhaa turani jarris hin beeku. Itti gaafatamaa kan konyaa fakkeenyaaf Kinfa Mikaa'el Hundeessaa nama jedhamudha. Jamaal Roobalee fa'aa, Ibraahim fa'aa jara kana booda sanas bal'inaan irratti haasa'uu dandeenya. So achitti osoo hojjetaa jiru booda gara dirreetti bahee dirree bahaatti keessatti qooda fudhataadha ture. Keessumaa yeroo hooggantooti wareegamanii isaaf galaasaatti yeroo gara dirreetti bahan isaaf galaasaatti itti gaafatama kennanii gara sanatti deemanii booda sababii dhibeetiin natti fakkaataa gara dhihaatti darbee dhiha osoo jiru Sudaanitti jechuukooti achitti dhibeedhaan boqote. Kan biraa obbo Ejjetaadha. Obbo Ejjetaa Fayisaa. Obbo Ejjetaa Fayisaas warra
warra bu'uuressitoota jedhamanii suuraan sirkuleetii godhe tokkollee jira. Isaanis warra bu'uuressitoota keessaa. Isaanis dhalooti isaanii naannoodhuma naannoo sana. Isaan yeroo Meeccaaf Tuulamaa keessa turanii Damisee Sardaa yookiin immoo Damisee Kabbadee firummaadhuma qabu. Damisee kana qabataniiti achi deemu turan. Warri booda gartee warri dhufanii adda bilisummaa Oromoo foormi godhanii adda bilisummaa Oromoo keessatti qooda gurguddaa qabaataa turanii yookiin immoo sheeppii warri godhanii warra gartee mul'ata haga ammaatti ittiin deemamu kan warri lafa kaa'anii warruma Meeccaaf Tuulamaa keessaa bara dargaggummaa isaanii bara barattoota turanii achi keessa turanii. So obbo Ejjetaan kuni Damisee kana fuudhanii deemaa turan. Damiseenii of course qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti nama haga lubbuunsaa dhiyeenya kana darbutti nama qooda fudhataa turedha. Ammas immoo riskii gurguddaa nama fudhataa turedha. So obbo Ejjetaan yeroo sana gara Sudaanitti ba'an. Obbo Ejjetaan gara Sudaanitti ba'anii Sudaan keessatti barattoota biyya alaa jiran kanaanis wal quunnamaa turanii. Oromoota naannoo Keeniyaa, Sumaalee, biyya Sooriyaatiif kana keessa turanii wajjiniini wal quunnamaa turanii waa'ee dhumti Oromummaa kunis yeroo sana keessatti yeroo 70 as keessatti kan inni agartee bal'inaan naannoo sanattis even student movement Awurooppaa Ameerikaa kana keessattis kan inni socho'aa ture. Booda achi keessatti socho'aa turanii barattoota Sudaan keessa jirullee qindeessaa turanii. Yeroo dargiin yeroo Haayil Sillaaseen kufuu biyyatti deebi'anii biyya keessattis dirqama fudhatanii hojjetaa turanii. Booda bara 80 yeroo namootiin hedduminaan magaalaa keessaa qabaman sana qabamanii waggaa dheeraadhaaf mana hidhaa turanii mana hidhaatii ba'anii dhukkubsatanii akkasitti wareegamanii. Egaa agartee seenaa dhedheeraa qabu warri Meeccaaf Tuulamaa keessa turan kuni. Meeccaaf Tuulamaadhaa alattis tarii waan irra darbe yoo jiraate namoota yeroo sana beeku keessaa itti deebina. Gara biraan sochii afran qallooti. Sochii afran qalloo kuni keessumaa karaa aadaa Oromoo innis bifuma qindaa'een muumentii mataasaa danda'edha. Isaanis warruma 60 keessaa kana. Keessumaa nama 3 nama 2 at least nama tokko family memberii isaanii beeka. Osmaan Galmoo, Mahammad Ibrahim Wadaay, Abdusalaam namootiin jedhaman kuni baakboonii afran qalloo muumentii sana riili. Faayinaansiidhaan ammas immoo uummatuma kana opinion leaders turan hangafa hawaasaati. Isaan kana akka carraa ta'ee Mahammad Ibrahim Wadaay ilma isaanii tokko wajjin biyya Somaaleetti walii wajjin hidhaa turre. Rashid yookiin immoo innis Ibrahim jedhama. Ibrahim Mahammad Ibrahim Wadaay.
So inni biyya liiseetti kan inni barate biyya Sumaalee wajjiniin turre. Booda erga biyyatti deebine booda inni of course walumaanitti kan biyyatti deebine. Isaan Muhammad Abdoosh jedhan tokko wajjin ispeeshaalii kan dhufe. Muhammad Abdoosh kuni Abdoosh Philips jedhu Dirree Dawaa keessatti baay'ee beekamoodha. Abbaan Muhammad Abdooshis. So Ibrahim kana wajjiniin wal argaadha turre. All of a sudden inni gara Finfinneetti adeemanii dargiin guyyaa tokko an Dirree Dawaan ture guyyaa tokko naaf bilbile. Abbayee koof haa barbaadu haa dhufan immoo jedhe na gaafata. Booda karaa kan akka hin baanan jedhe. Please don't let them come. Yeroo sana keessatti isaan kana waan dinagdeetti sababeeffataniiti. Garuu isaanuma eliminate gochuu barbaadan. Waan yeroo sana keessatti deemaa ture at least inside information qabaataa waan hin tureefi don't come hin jedheen. Adiraa akka hin dhufne hin jedheen. After a while I don't know Finfinnee deemaniiti qaban ta'een beeku yookiin immoo isaanumatu volunteer godhee dhufe ta'een beeku sadeen isaanii zallaqaan fuudhee rashaneen. That was really the bloodiest tarkaanfii dargiinii Oromoo irratti fudhate naannoo sana keessa gara biraanis jiru booda itti dhufna. Garuu isaanii hangafoota lammii kana the backbone of Oromo culture yookiin immoo cultural movement really naannoo garagaraatti hawwisoon kun roolii Alii Birraa faa, Himee faa, warri gara Biraasiil, Funa Qannoo faa, warra akka Zarihuun faa roolii isaan qabaataa turanii namoonni baay'een akka sirbaatti kan isaan fudhatan. Amma warri sababa amantiitiif jedhanii lagatan illee jiru. Isaan kun ispiritii qabsoo Oromoon godhuuti mirga isaa gonfachuudhaaf. So sana duwwaa osoo hin taane litereechariidhaanis litereechariin Oromoo developii gochuu kana keessatti qooda guddaadha qaba. Sochiin afran qalloo sun gara biraanis jiru jechuudha. Kana fakkeenyumaafanii pikii godhee intinaa ta'a malee jenereeshinii sana keessatti naannoo garagaraattis sochiileen garagaraa turaniiru. Amma naannoo gara dhiyaatti nama Daani'el Namarraa jedhamu tokko cultural group organizii godhee aktiivistoonni yookiin immoo kan achi keessatti paarsipeetii godhanii isaa obbolaa isaatii sochii guddaadha godhaa ture. Biqiltuu boojjii jechuun dhaloota isaanii naannoo boojjii jedhamudha. Muuvimentiin gara biraas turaniiru kan ani maybe asirratti kaasuudhaaf intinaan jenne jechuudha. Contributionii warra 60moota keessaa yookiin immoo why they are different really sochii Oromoo keessatti bakka addaa maaliif akka isaan qabaatanii kan jedhuudhaa fi gara biraa really sochii naannoo Oromiyaatti biyya Sumaalee keessatti hanguma agartee Oromoon biyya keessatti qabsoonni godhu gartee sirni sun laamsheessu
qabsoo karaa biyya ollaatiin Oromooti keenya Baalee keessaa Harar keessaa gara sanatti ba'anii yaalii isaan godhaa turanii dhalooti 60 keessaa suni akka sana fakkeenyaa fi giruuppii warra Sumaalotaa dirqanii maqaa WSL yookiin Western Somali Liberation Front isaan yeroo hunda maal jedhu Sumaaleedha jedhu gartee hangi Arsii Baalee Adaamaatti iyyuu kileemii godhu yeroo waraana bahaa sanas aga Awaashitti dhufanii kontiroolii godhanii turan. Of course humna isaanii sanas really cabsuu keessatti Oromoodha kan qooda guddaa qabu. Kanaaf haaloo maqaa Oromoo jedhu kanallee hin fedhan. Oromoo warra olii sanaas hin jedhan. Amma yeroo nani deeme ani nama Booruudhaa fi Taaddasaa Gannaa jedhan tokko wajjin hin deeme. Booruun kuni nama Booranaati. Taaddasaa Gannaa immoo nama Arsiiti. Amma nuunillee addaan nu baasuudhaaf isin Sumaaleedha. Isaaniin jedhanii anarraa adda baasuudhaaf yaalii godhaa turan. So warri akka Muhammad Umar Abdullahi Lungoo jedhamanii Western Somali Liberation Movement kan jedhamu sana calqabanii booda jaarraa abbaa gadaa jaarraani of course nama sirna Abashaa kana keessa see beekuudha. Tokko ati warra abbaa lafaarraa hin dhalatta yoo ta'e abbaan lafaa maal akka isaan servii godhanii isaan irratti illee hacuuccaa jiruu fi naannoo isaaniitti immoo agartee isaanumatu carraa qaba agartee ijoollee ofiis barsiifachuudhaaf maal jechuudhaaf booda inni karaa adda addaatiin carraaqaa ture Baalee deemee karaa Baaleetiin successful ta'uu hin dandeenye waan barbaadu sana booda warra WSLF kana bira dhufee warra WSLF kana keessattis I think qooda fudhateera jedhu kun waan an dhaga'eedha malee waan ani argee miti. Booda isaanillee didee giruuppii hanga tokko organaayizii godhee gara biyya Eden deemee tireeningii fudhatee achi ol deemee karaa irratti waggaa 5 ture garuu yeroo inni mana hidhaatii ba'u anis biyya Sumaaliin ture sana asirratti maali yaalii karaa sana goggodhamaa ture biyya Sumaalee keessatti. Isa muuvimentii Baalee kuni signifikansiin isaa maali bifa hidhannootiin sirna sanaan qabsaa'u sana kan inni Oromoodhaaf karra saaqe gurmaanii individuaalii naannoo garaagaraatti agartee ba'anii warra akka Garee Tulluufaa yeroo isaan tarkaanfii fudhatanii intinaa ta'an jiru. Namoonni baay'een giddugaleessa keessaa yookiin abbaa lafaa yookiin intinaa isaa irratti tarkaanfii fudhatanii gara Booranaa fa'aatti gara biyya gara biraatti dhiyeessaa turanii garuu inni sun bifa gurmaa'anii qabsaa'uudha. Booda at least kallattii yookiin karoora qabsiisanii intinaa ta'uudhaaf warri karaa magaalaa keessaatiin illee achirratti baay'eedhatti hojjetamaa ture. Isaan kana keessaa in person jara sana keessaa warra akka Waaqoo Guutuu, Haaji Abdullahi Ganamoo, Adam Jiloo fa'aa kana. Isaan keessaa kana nan beeku. Adam Jilooti. Adam Jiloo obbo jedhaan yeroo baay'ee Haajii yookiin waan akkasii kana. Obbo Adam Jiloo kan wal agarree biyya Sumaaleetti.
biyya Sumaalee mana hidhaa Laantaabur jedhan tokko. Manni hidhaa Laantaabur kuni Barhaa keessa jechuun manuma hidhaa sana duwwaatu jira. Magaalaa Afgoyyee jedhan tokkorraa kiiloomeetirii 26 kan inni fakkaatu. Magaalaan Afgoyyee immoo Muqaadishoo irraa gara kiiloomeetirii 30 ta'uu hin beeku. So yeroo gara sana addaan nu babaasaniiti warra kaan agartee warra akka Galaasaa fa'aa Ayyalee fa'aa siin jedhu kana achuma magaalaa keessa bakki intinaa hidhaa tokko jira isaan achitti hidhanii kaan keenya immoo Ibraahim siin jedhu kana fa'aa achitti Laantaabur sanatti nu hidhanii booda jaarsii areeda bissii tokko argee afaan Oromoo dubbata. Maaliif dhuftan isin immoo jennee gaafannaa. Achi yeroo sana baay'inaan agartee Arsiirraa gara Baaleerraa Booranarraa Sumaaleen waraanaaf qophaa'aa jirti. Waraanaaf qophaa'aa jirti. Warra hooggantoota gidduutti garaagarummaa yaadaa tureera. Warra akka Waaqoo Guutuu fa'aa Haji Abdullahi Ganamoo fa'aa maqaa isaanii hunda dogoggoruu hin beeku. Isaan kuni maqaa waan barbaadde jettu hidhanneedhuma biyya keenyatti tola deebinee halollu kan jedhu warri dhaabbii akkasii fudhatan jiru. Warri immoo sanaan morman turaniiru. Ahmad Jiloo sanaan morme. Ahmad Jilootii fi namoonni gara biraallee jiru. Amma Saddiq Ibrahim jedhan tokko fa'aa inni nama bahaatii biyya Kooriyaa fa'aa kana deemee nama tireeningii fudhateedha. Nama very active. Inni yangiidha. So isaan lamaanii kan achitti dhufanii booda nuun fuudhanii yeroo nu darbatanii isaan booda tafanii. After 10 years, Maayikilaawitti wal argine. So Maayikilaawitti wal argine booda isaanillee erga Mangistuun kufee booda gara Karchalleetti geessanii namni yartuun achi Maayikilaawiidhuma sanatti kan dabarsine bara hidhaa keenya. Callee deemanii erguma Mangistuun biyyaa bahee booda isaanillee ni ba'anii nullee yeroo sana baane. Isaanis muuvimentii 92 sana keessatti qooda fudhataa turanii. Booda yeroo chaartarii keessaa adda bilisummaa Oromoo ba'u ba'anii biyya Minnesootaa turanii achitti boqotanii. Gara biraan namoota Meeccaaf Tuulamaa turan keessaa kan gara biyya alaatti bahee Hussein Bunee jedhamu. Hussein Bunee jedhamu isaanii biyya alaa kana keessatti egaa agartee mootummootaa fi Liberation Movementii garaagaraa wajjiniin wal quunnamtii waan akkasii kana godhaa turanii. Maqaa kanarratti Ibn Aagoo waan jedhu tokko baafatan. Baasanii Ethiopian National Liberation Movement kan jedhu. Maqaa Itoophiyaatiin yoo deemne malee maqaa Oromoo kana namni hin beeku waan jedhu qaban. Of course. Biyya keessaa waa'ee yeroo ijaarsa adda bilisummaa Oromoo kana adda bilisummaa Oromoo kun muuvimentii uummata Oromoo keessaati kan bahe. Namoota garaagaraa qunnamaa turan warra biyya alaa jirus qunnamaa turan warra biyya Sumaalee keessa turus warra Hussein Bunee fa'aa kana. Hussein Bunee kana yaalii guddaa godhanii 70 gara calqabaa keessaa calqabee waa'eedhuma maqaa kanarratti Finfinneetti waamanii delibereeshinii wajjiniin godhamaa ture.
Ah, sunis sana boodas immoo yeroo dhuma irratti agartee there was movementii agartee adda bilisummaa Oromoo agartee jaarmiyaasaa complete gochuudhaa fi yeroo itti yaaliin ture namoota biyya keessaa ergaman sanas gara antinaa boodaa irratti ibsinaa. So Hussein Bunee naannoo sanatti tocho'aa turanii Ismaa'eel Alii namni jedhaman tokkos warruma generation Hussein Suraa. Hussein Suraas dhiifama Hussein Sura. Akkasuma sirreessi maqaan kun It's okay. agartee galmeedhaan waan hin qabanneef. Ismaa'eel Alii namni jedhamu biyya Sooriyaa keessatti maqaa adda bilisummaa Oromootiin oofisii yookiin biiroo bananii tocho'aa turanii barma generationiidhuma jaatamoota sana. So namootiin yookiin immoo muuvimentiin yeroo sana ture kana fakkaataa. Hayyee hordoftoota keenya egaa bal'inaan jaalnagariin seenaa qabsoo bilisummaa Oromiyaa bifa hedduu qabaatu sana hamma danda'ameen gaggabaabsee hubannoota gahaa akka argannu nu godhee jira. Torban dhufu immoo sagantaatti aanuun bal'inaan irraa dhagahuuf jiraanna. Hadhaaf garuu qalbii guutuun jalqabarraa kaastanii hamma dhumaatti nu waliin turuu keessan isin galateeffadha. Jaalnagariidhaanis jiraattee baga nu gammachiiste fayyaa nuu ta'e. Galatamuu.